Harka fuunee abdiidha miiltotee kirraa chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatiina akkasumas mallattoo notification sana tuquu hin dagatiina jechuudha. Harka wajjiniin ilaallu CSS error handling dha. Error yookaan immoo dogoggoroota CSS yeroo style sheet kana barreessinu keessatti nu mudachuu danda'anii jechuudha. Kana wajjiniin ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa unknown property dha. Property hin beekamne tokko yookaan attribute hin beekamne tokko yeroo encountered ta'u yookaan immoo nu mudatu maal akka inni godhu browserii maal akka inni godhu wajjiniin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti bakka kanatti dhufnee style gochuu jalqabna. Style jenna. Style erga jennee booddee bakka kanatti dhufnee fakkeenyaaf H1 isa gajjallaa kana style goona. As keessatti gaa maal goona nuuni color isaa ready goona fakkeenyaaf color ready jennee achumaan immoo fakkeenyaaf element man beekamne tokko geenya. Fakkeenyaaf trouble jennee fakkeenyaaf right here jennee fakkeenyaaf kana goona isa booddee background color yellow yoo goone amma akkuma beekamu as keessa attributein kun yookaan immoo propertyin kun property dogoggorateedha. Gaafa kana goonu unknown property dha. Propertyin kun beekamaa miti CSS keessatti. Jechuun calliseedhumaan akka waan himan taanee calliseedhumaan godhe jechuudha. Rakkinatas jira akka jechuuti. Trouble right here jechaan jira sababii ta'eef jechuudha. Calliseedhumaan godhe jechuudha malee kun CSS keessa wanta akkas jedhamu gonkumaan jiru. Kana yeroon godhutti maal akka inni godhu yeroon asii refresh godhutti maal godhachuudha. Isa kanarra hin darba jechuudha. Waanii tokko irratti dhiibbaa tokko irratti nu. Kanaaf iyyuu yeroo parsii godhutti kanan fayyadamu jechuudha. Isa kana maal jenna unknown property. Property hin beekamne yookaan attribute hin beekamnedha jechuudha kun. Inni lammaffaan immoo malformed rule jedhama. Malformed rule kana keessatti immoo semicolon, colon, quotation, curly brace haalan taaneen yeroo fayyadamnu yookaan immoo misused gaafsan taanee jechuudha. Yookaan yeroo dagataman wantoota browseriin sun godhu jechuudha. Browseriin waan akkasii akkamittiin ittitu akka handle godhudha jechuudha kan nu wajjiniin ilaallu. Kana booddee fakkeenyaaf ammas gubbaadha akkuma argitanii coloriin isaa ready dha. Asitti text decoration jedheen maal jedha underline jedha. Underline ergan jedhee booddee semicolon godha. Background coloring isaa immoo akkuma isin argitan yellow dha. Garuu akka tasaatee bakka kanatti semicolon kana irraanfadhe. Semicolon kana gaafa irraanfadhu maal ta'a jechuudha. Yeroo nasi dhufee refresh godhu background isaa duwwaatu maal ta'e gurraacha ta'e. Garuu asii immoo colorii ready jedheetuma jiru naaf fidaan jiru. Sababiin isaa maalifidha? Inni ammanni kan inni dubbisaa jiru coloring kun attribute yeroo ta'u warreen kun asii kaasee amma semicolon kanaatti inni jiru immoo maalidha? Value dha jechuudha. Value colorii sanaati jechuudha. Akkasittiin dubbisaa sababiin isaa misused ta'e semicoloniitu. Semicoloniin silaa bakka kana jiraachuu qaba ture. Utuu bakka kana jiraate tokkoffaa text decoration underline ta'a textichi deebi'ee diimaa ta'a ture. Garuu an bakka kana sababiin dagadhee fi coloriin sunis kana gubbaarratti apply hin ta'u jechuudha. Kan inni amma consider gochaa jiru yookaan immoo yeroo parse godhutti yeroo render godhutti wanti inni hubachaa jiru maalidha? Value colorii text decoration jedhee underline amma jedhu kanattidha kan inni itti fudhachaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu kun immoo maal ta'a property kun ignore ta'a jechuudha. Sababiin isaa value akkasii sababii hin beekamnee fi ignore ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo maalidha? Isa kanaan immoo maal jenna? Malformed rule jenna jechuudha. Inni sadaffaanii fi inni xumuraan immoo maalidha? Illegal or unknown property value dha. Inni jalqaba unknown property ture miti property hin beekamne yookaan attribute hin beekamne ture. Inni lammaffaa immoo malformed rule ture. Inni sadaffaa immoo illegal yookaan immoo unknown property value property kan hin beekamne jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana immoo wajjiniin ilaaluudhaaf fakkeenyaaf as gubbaa irratti font jedhee size jedhee fakkeenyaaf microscope in jedha. Isa booddee color diimaan godha. Kana booddee yeroo refresh godhutti ilaala.
maal ta'e kalarii isaa qofa reedii godhe jechuudha. Fakkeenyaaf kana immoo waan kana property kana fakkeenyaaf background kalarii gochuudhaaf ta'e background kalarii maalidha microscopy dha. Value kanaaf utuu ta'e maal kennuun qaban ture background kalarii dha fi maqaa kalarii kennuun qaban ture. Angaruu maal jedhe microscopy jedhe. Kana jechuun value hin taane kennaafi jira jechuudha. Annoonni property value ta'e jechuudha yerriin keenya. Kana jechuudha dogoggora akkasii nu mudachuu sababii danda'u fi of eeggannoodhaan fayyadamnuun ergaa kooti. Gabaabamatti CSS kana fakkaata. Waan wajjiniin turtaniif galatooma. Kun Miltoo Teekidha. Chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina.